Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show nagaan isiniif haa ta'u bakka isin jirtanitti. Egaa turtii waggaa tokkoo keessatti sagantaan Galoo Show torbeetiin keessummoota garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaachaa turuun kun ni yaadatama. Turtii waggaa tokkoo keessa turre keessatti yookaan immoo siiziin tokkoffaa siiziin 1 keessatti wantoota nuyi qaqqabadhee isiniif dhiyaachaa ture qabxiilee tokko isiniif kaasa waan irratti haasa'aa turre keessaati. Siizinii tokkoffaa keessatti yookaan immoo gulantaa tokkoffaa keessatti qabxiilee kaasnee irratti haasa'aa turre tokkoon isiniif kaasa. Jireenya hawaasummaa fi kiristaanummaan akkamitti wal faana deemu kan jedhu irratti kaasnee hayyoota keenya yookaan immoo namoota beekamoo hawaasa keenya biratti fudhatama qabanii fakkeenyummaa gaarii qabanii barumsa irraatii arganna yookaan immoo irraa argattu jedhee kan isiniif dhiyaadhee qabadhee isiniif dhiyaachaa ture keessaati namoota muraasa wajjin kaasnee irratti haasa'aa turre. Jireenya hawaasummaa keessatti yookaan immoo kiristaanonni akkamitti hawaasa keessatti jiraachuu qabu. Inni kan biraan yookaan immoo qabxii lammaffaa jedhee kan isinii kaasee isuma darbe keessaati kan yaadachiisaan jira. Akkaataa jireenya amantootaa keessattuu tajaajiltoota keenya wajjin wal qabate isa jedhu irrattis tajaajiltoota keessaatii namoota ijoo ta'an yookaan immoo namoota akkuma dura isinii kaasee fakkeenyummaa gaarii qabanii namoota gurguddoo yookaan immoo tajaajiltoota keenya keessaatii warra amma kaanis warra ijoollee ta'anis jechuukooti. Isaan wajjinis yaadota tokko kaasnee mari'achaa ture. Kanneen faarfattootaa, kanneen akka raajootaa, kanneen akka lallabdootaa yookaan immoo qeesota yookaan immoo paasteroota fudhatama qaban jechuun saba keenya biratti tajaajila isaaniitiin beekamtii qabanii isaan kana wajjinis kaasnee jireenyi tajaajiltoota keenya akkam ta'uu qaba akkam immoo ta'uu qabu maal gochuu qabu maal immoo gochuu qaban isa jedhu irrattis yaadolee tokko kaasnee haasa'aa ture ni yaadattu kanas fuula Galoo Show yookaan immoo YouTube keenya irras immoo YouTube Galoo Show jedhu gubbaarratti sagantaan kun ni jira isa irra deebitanii akka isin ilaaltan yookaan immoo duubatti deebitanii akka isin ilaaltanis asumaan sana feera. Inni biraanii haala biyyittiin keessa turte yookaan immoo haala biyyittiin kun keessa jirturra dhaabbanne irra jirturra dhaabbanne amma irra jirurra kanarraa tajaajiltoonni keenya irra jiranii amantoonni keenya irra jira wajjin wal qabsiisne egereen kiristaanota keenya egereen kiristaanummaa keenya maal ta'uu danda'a jedhu barreessitoota kitaabaa wajjinii namoota jajjaboo waldaan kiristaanaa biyyi keenya qabdu wajjinii hayyoota biyyi keenya qabdu wajjin hayyoota Oromoo qabdu wajjin jechuudha. Isa kanarra kaasnee qabxii kana kaasnee egereen biyyittii kunillee akkam taatisa jedhu namoota jajjaboo sabni keenya qabdu waldaan kiristaanaa keenya qabdu wajjin isaa wajjin marii goonee turre jechuudha. Egereen biyya kana, egereen saba kana, egereen amantoota kana, egereen kiristaanummaa nuyi qabnu maal ta'uu danda'a jedhu yaadolee tokko kaasnee irratti mari'achaa ni turre. Kanas immoo gara duubaatti Galoo Show kan jedhu YouTube Galoo Show irraa duubarraa in argattu yaada. Kuni qabxiileen amma kan isinii kaasee akkuma fakkeenyaatti isinii kaase malee yaadota jajjaboo nuyi kaasne egaa fuula yookaan YouTube Galoo Show gubbaarraati dookumentarii keenya keessa galtanii ilaaluun ni danda'ama. Kanneen amma maatii sagantaa Galoo Show in hordofne illee asumaan kottaatii hirmaadha maatii Galoo Show ta'a. Seenaa tajaajiltootaa, mudannoo tajaajiltootaa, cimina isaaniirraa dadhabina isaaniirraatti barumsa guddaa argattu jennee wantoota garaagaraa walitti qabnee isiniif dhiyeessaa turre jechuudha. Inni kun siizinii tokkoffaa keessatti hammatama. Kanarra dhaabbattanii akkasin yaadanaaf kennitanis asumarraan isin afeera. Kan biraan fuula Galoo Show yookaan immoo chaanaalii YouTube Galoo Show jedhu gubbaarratti yaada keessan nu barreessaa. Galoon Show maal godhee sagantaa keenya bareechee hojjetee nu biraan ga'uu qaba kan jettanii yaada keessan nu barreessaa. Fuula Galoo Show jedhu ka Facebook gubbaarratti chaanaalii YouTube Galoo gubbaarratti yaada keessan akka nu barreessitanii asumarraan isin afeera. Ji'a fuula keenya dura jiru kana gaafa sadaasa torbaarraa kaasee gulantaan lammaffaa yookaan immoo siizinii lammaffaanii hin jalqaba. Gara sagantaa Galoo Showtti kottaa makamaa isiniin jecha. Amma gulantaan lammaffaa yookaan immoo siizinii lammaffaan keenya jalqabutti yaada keessan nu hiruu hin dagatinaa. Asumarraan amma kanaatti gaa nagaan gooftaa si wajjin haa ta'u.